isaan pirezidaantii ta'uun hirbuu seenan argamaniiru. Saaraa Obaamaa jaalalaan Keeniyaa keessatti Aayyoo Saaraa jedhamuun kan beekaman yoo ta'u, ijoollee maatiin qabaanne gargaaruudhaan maqaa gaarii horataniiru. Dhaabbata Aayyoo Saaraa jedhu hundeessuudhaan ijoollee maatiin irraa du'aniif meeshaalee barnootaa, yuunifoormii fi fedhii wal'aansa fayyaa guutaniifii jiran. Muummichi ministeeraa duraanii biyyattii Raayilaa Odingaa Saaraa Obaamaa akka umurii isaaniirra dabarsanii hojii darbaa hojjetan jechuun Tiwiitarii irratti barreessuun galateeffataniiru. Hoogganaan garee Alshabaab kan Somaaliyaa keessaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii gaanfa Afrikaa utuun dhaqqabin qabeenyaaf bakka buutota Ameerikaa fi Faransaayeen ilaallatan kan Jabuutii keessaa akka haleelu gaafatee jira. Sagaleen haaraa waraabamee bahe kan Ahmed Omar Abuu hoogganoonni Jabuutii biyyattii gara maadhee waraanaa bakka waraanni martinuu musliimota gaanfa Afrikaa keessaa irratti karoorsanitti jijjiiraa jiru jedhee jira. Ubaayidaan keessumaa dargaggoonni dhuunfaadhaan lammiiwwan Faransaayif Ameerikaa gamasii baasuuf duula ajjeechaa dhuunfaan akka gaggeessan gaafate. Qabeenyaan Ameerikaaf Faransaayeen ilaallatan kan Jabuutii irratti fuulleffachuu kan akkaan dursa kenninuuf haa ta'u jedha sagaleen waraabame marsariitii Alshabaab irratti maxxanfame. Kan Jabuutii keessa maadheffate waaltaan ajajaa Afrikaa kan Ameerikaa Afrikoom ergaa haaraa hoogganaa Alshabaabiif deebii kennee jira. Dubbii himaa kan ta'an Koloneel Kiristoofer Kaarns raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef akka ibsanitti waaltaan ajajaa kan Yuunaayitid Isteets waa'ee waraabbii sagalee kanaa itti dhiyeenyaan hordofa jedhaniiru. Paarlaamaan Somaaliyaa erga deeggartoonni mootummaaf miseensonni mormitootaa ajandaa dhiyaate irratti waliigaluu dhabanii booda sanbata darbe walga'iin isaanii addaan citee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa sun waa'ee COVID-19 irratti mari'ata jedhamee eegamus miseensonni mormitootaa ajandaan sun dhimma yeroo hojii dheereffamuu pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kan Faarmaajoo jedhamuun beekamanis of keessaa qabaachuu qaba jedhan. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyyee Moqdishoo irraa erge namoo dhiyeessa. Afaan yaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaal Sheek walga'iin paarlaamaa Somaaliyaa isaaniin hoogganamuuf ture eega miseensota paarlaamichaa akka garee mormitootaatiin jeeqame booda walga'icha akka dhaabatu beeksisanii cufan. Afaan yaa'iif miseensonni paarlaamaa garee mootummaa ta'an walga'icha irratti yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii kan Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dheeratu murteessuuf karoorfatanii turan jedhan mormitoonni. Miseensonni paarlaamaa mootummaa pirezidaantichaa deeggaran kanneen akka Hani Mohaammed Adanfaammoo kan mormitoonni jedhan kana ni haalan. wax aad looga xumaada ah maanta in golihii shacabka dhexdiisa ee baarlamaankii ayagoo xildhibaano ah isku dayeen miseensonni paarlaamaa agi tokko paarlaamicha keessatti jeeqama uumuu yaalan kun immoo faallaa sirna lafa jiruuti. Miseensota paarlaamaa kanneen seera manichaa cabsan irratti afaan yaa'ichi tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhan miseensittiin mana maree Hani Mohaammed Adan. Yeroon paarlaamichaa fi yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii dhumatee jira. Hoogganoonni biyyattii akkaataa itti filannoon geggeessamu irratti adda addummaa gidduu isaanii jiru furachuuf utuu yaalaa jiranii filannoon silaa baatii guraandhalaa keessa geggeessamuuf ture yeroon isaa dabre. Miseensi kaabinee mootummaa Somaaliyaa ka duraanii fi miseensi paarlaamaa biyyattii yeroo ammaa Saadiq Warfaa waa'ee filannoo irratti mariin hoogganoota federaalaaf hoogganoota naannolee gidduutti magaalaa Moqdishoo keessatti geggeessamaa jiru hanga barii tokkorra ga'utti eeguun barbaachisaa akka ta'e jabeessanii dubbatan. waxaan ka digaynaa waxay tahay in golaha shacabku uu ku dhaqaaqo wax muddo-kororsi ah. Warfaan akka jedhanitti paarlaamaan yeroo bulchiisa mootummaa dheeressuu yaaluu jabeessanii morman. Sana gochuurra mariin hoogganoota gidduutti deemaa jiru danqaa waa'ee filannoo mudate kanaa akka furu ka deeggaran ta'uu dubbatan. Kana malees rakkooleen lammiiwwan Somaaliyaa mudatan jiraataniyyuu filannoon biyyattii keessatti geggeessamu ifaaf nagaa akka ta'u ofitti amantaan dubbatan Warfaan. Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaa dabalatee hawaasni addunyaa tokkummaa mootummootaatiin durfamu akka Somaaliyaa keessatti filannoon geggeessamu dhiibbaa gochaa jira. Mootummaan Sudaaniif gareen riphxee loltootaa ijoon kanneen garee Nuubaa keessaa dilbata kaleessaa galmee nageenyaaf daandii saaqu kan walabummaa waaqeffannaa mirkaneessuuf mootummaaf amantii adda baasu walii mallatteessanii jiran. Galmeen kun mallatteeffamuun aangoo qooddannaa mootummaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii geggeessamu garee riphxee loltootaa biyyattii guutummaa walii galteerra akka ga'aniif gargaaraa jedhamee jira. Waggaa darbe riphxee loltoota Daarfuur gama dhiyaa dabalate Sudaan gareelee hedduu waliin walii galtee nageenyaa mallatteessitee jirti. Haa ta'u malee gareen finciltootaa ijoon kan sochii bilisummaa uummata Sudaan gama kaabaa kan Abdulaziz Al-Hiluutiin hoogganamu sababaa seera shaariyaarraan kan ka'e hin hirmaatin hafe. Seerri shaariyaa jalqaba Sudaan keessatti kan hojiirra oole bara 1983 yoo ta'u kan aangoo irraa kaafaman
bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Omar Albashir waggoota 30 hojjetaa ture. Labsi qajeelfamaa jedhuun kan dilbata magaalaa Juubaa keessatti Sudaaniif riphxee loltoota gidduutti mallatteeffame jechuun waliigalteen xumuraa amma jalqabuu danda'a jechuudha. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhaggeeffachaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bitootessa 20 bara 2013 irraa eegalee qajeelfamni vaayirasii koronaa ittisuuf fulbaana 25 bara 2013 bahe akka hojiirra oolfamu abbaan alangaa waliigalaa akka federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamni kun haala nama dirqisiisuun haguuggii afaaniif funyaanii malee socho'uun dhorkaa ta'u akkasumas fageenyaaf qulqullina ofii eeggachuun kanneen qajeelfamoota kana keessatti hiraman keessaati. Akka qajeelfama sana keessa kaa'ametti taateewwan walqunnamtii hawaasummaa kanneen akka awwaalchaa, cidhaa, sagantaalee gammachuuf gadda waliin qooddachuuf taasifaman kamirrattiyyuu namni 50 ol akka hin argamne taasifamee jira. Tsahaay Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase. Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfama fulbaana 25 bara 2013 baasteedha. Biyyattiin kan bitootessa 20 bara 2013 irraa eegaltee hojiirra oolchitu akka abbaan alangee waliigalaa federaalaa ibsetti. Daarektarri kominikeeshinii abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan qajeelfama kana keessatti wantoota namoonni akka hojiirra oolchan dirqisiisan tarreessaniiru. Qajeelfama soddomaan bara 2013 irratti kaa'amee kan jiru wantootni akka dhorkaman taasifaman hedduun isaanii kan labsii yeroo hatattaamaatiin bahanii turan. Dhukkubicha nama tokko irraa nama kan biraatti dabarsuuf kallattiidha kan jedhaman karaalee dhukkubni ittiin daddarbu kan cufan yookaan ittisanidha kan qajeelfama kana keessatti hammataman. Kanneen akka dhorkaman ta'e keessaa namni kamiyyuu haguuggii afaanii funyaanii osoo hin godhatin uummata jidduutti argamuun nama isa bira jiru waliin fageenya meetira 2 yookaan tarkaanfii nama guddaa 2 ol walirraa fagaachuu karaalee daddarbaa vaayirasii kana irratti kanneen ta'anii jiran irratti fuuleeffata. Qajeelfamni kun nama kana darbee argame yakkaan adabsiisa. Kan biraan immoo namni vaayirasii kanaan qabamee osoo vaayirasiin kanaan qabamuu isaa beeku yoo kan hawaasa keessa socho'u ta'e kunis gocha dhorkamee jirudha. Namni kamiyyuu yoo dhukkuba kan qabu ta'e kophaatti of baasee tajaajila fayyaa argachuu qaba. Egaa warri kun namoota dhuunfaa irratti dhorkaa taasifamanidha. Qajeelfamni kun haaraa miti. Fulbaana 25 bara 2013 bahee ture kan jedhan obbo Awwal hawaasni vaayirasii koronaatiif garmalee saaxilamaa waan jiruuf amma hojiirra oolmaa isaa dirqama taasisuun kan barbaachiseef jedhan. Qajeelfamni kun jajaa fi torban dura kan bahedha. Qajeelfamni kun osoo hojiirra hin ooliin hanga kana kan tureefis hawaasni adeemsaan ofirraa ittisaa deemaa jechuuni. Akkasumas vaayirasii kanaaf ofiifis ta'e namni biraa akka hin saaxilamne akkaataatti ofirraa ittisuuf karaalee daddarban irratti hubannoo argateera jechuun ture. Haa ta'u malee erga siyaasis dagannoon mul'achaa dhufee hammaataa ta'uun tatamsa'ina vaayirasichaa haalaan dabalaa dhufeera. Namoonni vaayirasichaan du'anis dabalanii jiru. Kanaaf namoota kana sadarkaa kanaan lubbuu isaanii baraaruu hin dandeenye rakkoon hammaataan qaqqabuu danda'a. Kanaaf qajeelfama kana hojiirra oolchuun kan eegalame. Har'arraa eegalee sadarkaa nama dhuunfaattis ta'e dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaatti kan qajeelfamicha hojiirra hin oolchine yakkaan akka gaafatamus ibsaniiru obbo Awwal. Cidhaaf awwaalcha irratti nama 50 ol waamuun hin danda'amu. Kanaafuu namni lakkoofsa kanaa ol hirmaachise yakkaan ni adabama. Dhaabbilee tajaajila kennan irrattis dhorki kaa'amee ni jira. Qajeelfamni kun dhaabbileen dhuunfaaf kan mootummaa hundumtuu walqixa kan hojii irra oolchuu qabanidha. Kanaaf adeemsa tajaajila kennan keessatti nama haguuggii afaanii funyaanii hin godhanneef tajaajila kennuu hin danda'an. Namootni mooraa dhaabbatichaa seenanis fageenya meetira 2 olii jidduu isaanii jiraachuu mirkaneeffachuu qabu. Mallattoo sararuu qabu. Kun dirqama qajeelfamicha keessa waan jiruuf manneen barnootaa keessatti bakka ijaarsi garaagaraa gaggeeffamuttis sagantaalee wayita raawwataman dhorki kaa'ame hojiirra ooluu isaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Qaamni kana hin raawwanne seera yakkaa keeyyata 522 adabama. Keewwatni kun ammoo kan ka'ee jiru weerara dhukkubaa waliin kan wal qabate kan nama tokko irraa gara nama biraatti dabarsu hidhaa salphaa waggaa 2tiin kan adabamu yommuu ta'u
namni ta'ee jedhee akka dhibeen kun daddarbu taasise ammoo hidhaa salphaa waggaa 2 fi guyyaa 10 hanga waggaa 3 adabamuu danda'a jedha. Kanaaf hawaasni kana hubachuu qaba. Filannoo biyyoolessaa marsaa ja'affaa waliin wal qabatee duulana filadhaadhaaf gaggeeffamuu fi walgahii gaggeeffamuu irrattis qajeelfamichi akka heeyyamuufitti socho'uun dirqama mootummaafis ta'e paartilee morkattootaafis jedhan. Filannoo karaa ilaaluun waltajjii fuulaa fuulatti gaggeeffamuu fi sosochii duula filannoof gaggeeffamu irratti ministeera nageenyaatti beeksisuun fakkeenyaaf namoota 100-200 saganticha irratti hirmaachisuun kan sosochii filannoos gaggeessan yoo ta'e galmaan alatti dirree fayyadamuun hanga bakki sun qabachuu danda'u 1/4 qofa fayyadamuudhaan yaada isaanii ibsachuu yookaan ammoo ergaa isaanii miseensotaaf deeggartoota isaaniif dabarsuu danda'u. Akka qajeelfama 30tti namni 50 ol bakka tokkotti walitti gurmaa'ee waltajjii gaggeessuu hin danda'u. Garuu yoo nama 50 ol mariisisuun dirqama ta'e qajeelfamni kun qaamni walgahii teessisu sun ministeera nageenyaatti beeksisee bakki itti walgahiin taa'amu sun hanga inni qabachuu danda'u 1/4 qofa hirmaachisuu akka danda'u qajeelfama kana keessatti taa'ee jira. Kanaaf waltajjiin galma itti gaggeeffamu hanga galmi sun qabachuu danda'u 1/4 yoo ta'u dirree irrattis yoo ta'e sagalee guddistuu fayyadamuudhaan fageenya namoota gidduutti argamu ammoo meetira 2 yookaan tarkaanfii nama guddaa 2 ta'uu mirkaneeffachuun gaggeessuun ni danda'ama. Hojimaatni kun paartii biyya bulchaa jiruufis ta'e paartii morkattootaatiif wal qixa hojiirra oola. Kanaaf gama lamaaniyyuu kana kabajanii deemuu qabu. Hawaasni akkasumas dhaabbileen tajaajila kennan tajaajila geejjibaa fi dhaabbileen tajaajila garaagaraa kennan hundi bifa wal fakkaataa ta'een qajeelfama COVID-19 ittisuuf bahee hojiirra oolchuun lubbuu lammiilee biyyattii du'arraa baraaruun dirqama jechuun hubachiisaniiru. Obbo Awwal Sultaan Daayireektarri Kominikeeshinii Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa akka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka Joo Baayiden qabatanii gara Itoophiyaatti imalanii ka deebi'an mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'an koree dhimmoota naamusaa Seneetar Kris Kuns waa'ee daawwannaa isaaniif aangawoota dubbisanii walakkeessa torban dabree irratti mana maree dhimmoota tika nagaa ka Waayit Haawusitti ibsa kennanii gaaffiilee gaazexeessotaaf seneetaroota irraa dhiyaataniifis deebii kennanii jiru. Seneetar Kuns guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti si'a 2 muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walga'uu isaanii fi walumaa galatti sa'aatiilee 5 mari'achuu isaanii dubbatan. Ibsa seneetarichi kennan jaallanneetu dhiyeessa. Hundumti keessan har'aa asitti argamuu keessaniif sinin galateeffadha ka jedhan senatar Kiristoofer Kuun pireezidaantii Joo Baayiden dhaamsa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarrii Yuunaayitid Isteetsi Lindaa Toomaas Giriinfiild gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jeek Sullivan akkasumas ittaanaa gorsaa waa'ee nageenyaa Joonatan Faayinar Yuunaayitid Isteetsi bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosii qaamuma kanaatii jedhan senatar Kuns. Keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan ittaanaa ministeera haajaa alaa ka dhimmootii Afrikaa Baab Goodeekiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirektera Afrikaa Daanaa Baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirekterri gameessaa kan waa'ee misoomaa Lindaa Etim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. Waajjira Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan. Guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan senatar Kuns walumaa gala sa'aatii 5 waliin turree jedhan. Jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmootii ijoo kan pireezidaanti Baayiden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan. Kana malees durataa gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ka ta'an obbo Dammaqa Mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo Gadduu Andaargaachoo koomishinara koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa Daani'el Baqqala
akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatooti kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaadarota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirraa jedhan senatar Coons. Dhimmooti gurguddoo hedduu irratti ilaalchi pireezidaanti Baayiden maal akka ta'e dhiyeesseera. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa, dhiittaa mirga namoomaa fi walitti bu'iinsa Tigraay keessaa giddugaleessa ka godhate ture. Gama kaaniin falmii daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu wal falmisiisaa akka ta'e waa'ee Alfaashaakaa akkasumas hidha laga Abbayyaa irratti waliigalteerra ga'uu kan ilaallateen dubbannee jedhan. Caalmaatti muummicha ministeeraa Abiy waliin bal'inaan ka dubbanne ce'umsa deemokiraatawaa Itoophiyaa akkasumas filannoo waxabajjii 5 bara 2021 gaggeeffamuuf qophii gaggeeffamaa jiru dabalataa jedhan. Bal'isnee yeroo laalluu jedhan senatar Coons muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan. Kunis TPLF yookaan raayyaa ittisaa Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa yookaan milishoota Amaaraa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan Itoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabuu jedhan senatar Coons. Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan. Hegeree caasaa siyaasaa Tigraay irratti mariin siyaasaa akka barbaachisus dubbatameera. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo duraaf dhiyoo kana amanuun isaanii kan simatamudha ka jedhan kun waraanni siviilota miidhuuf tarkaanfii fudhatama akka hin qabnee fi itti gaafatamummaan akka jirus dubbataniiru jedhan. Kanaaf imaltuun keenya dhimmootii hankaasee hundumaaf fooyya'insa kan argamsiisee jedhan. Waan dubbatan hedduu keessaa ergan gara biyyaatti deebi'ee jedhan tarkaanfiin hangi tokko fudhatamee jira. Kunis kan nama jajjabeessuu ka jedhan senatar Coons garuu jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ammaan duras waadaa seenanii hojiirra hin oolchiin hafan jedhaniiru. Kanaaf kaayyoon bulchiinsa pireezidaanti Baayideniif koongiresaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Koreen birkii alaa kan senetaa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa deemokiraasii Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartileen lameen kan murteessan ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden baatii amajjii darbee walgahii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteets biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenyaa irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongiresaaf bulchiinsa pireezidaanti Baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan senatar Coons. Masaraan White House senatar Coons pireezidaanti Baayiden bakka bu'uun imaltuu gara Itoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Daanaa Baaks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Daanaa Baaks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjannaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture. Gaaffii isheen jalqaba senatar Kuuniif dhiyeessite akkas jedha. Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggore dhiifama dhimma dhukaasa dhaabuu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii
Maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali? Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabiinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedha jedhu Senatar Coons. Gaaffiin biraa gaazexeessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha. Gama United States irraa haalli kun guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf. Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe. Kana malees naannolee kabiroo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi gosaa jira. Kunis dhimma yaaddessaa biraati. As Waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan. Walitti bu'iinsi gosaa kunis isa biyya Yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'iinsi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu. Yaaddoo kana muummicha ministeeraa Abiyyitti kaaseen jira. Mul'ata Dr. Abiy Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu. Itoophiyaa demokraasii irratti hundoofte argamsiisuu fi seeraaf heerri ishee kabajamee mirgi dhala namaa kan keessatti kabajame argamsiisuu isa jedhu irratti irra deddeebi'uun waadaa seenan jedhu Senatar Kun. Godaansa kan ilaaleen dhalattoota Tigraayitu humnaan Tigraay dhiyaa keessaa godaansifamaa jiraan jedheen. Fixiinsi gosaa hin turres hin jiraatus naan jedhan. Walitti bu'iinsi kun jalqabas gosa irratti hundaa'e miti. Kun immoo ifa galaadhaa jechuudhaan Dr. Abiy dubbachuu isaanii Senatar Kun ibsan. Walitti bu'iinsi kun gosa irratti hirkate isa jedhu irra deddeebi'anii miti jechuun Dr. Abiy akka dubbatan. Kun TPLF akka paartii siyaasaatti humnooti federaalaa irratti dhukaasa banuusaan kan uumamedha jedhanii ibsu jedhaniiru. Dhalattoonni Tigraay hojii mootummaa keessaa ari'aman, godaansifaman, loogiitu irratti gaggeeffame inni jedhu oduu sirrii hin taanee fi dogoggorsaa akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbachuu isaanii ibsan. Haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan Kuns mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu. Kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordoffii ka barbaadu jechuudhaan Senatar Kuns deebii kennaniiru. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa bor fudhannee dhiyaanna. Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.